Magaalaan Adaamaa Bareeduma Uumaa fi Kalaqaa Iddoo Tokkotti Hammatteerti jedhan Dhiibbaa Uumtotni Miidiyaa Hawaasaa Afrikaa daawwatan. Yaa'ii Dhiibbaa Uumtota Afrikaa isa jalqabaa Finfinneetti gaggeeffameen booda namoonni miidiyaa hawaasaa hordoftoota hedduu horatan kunneen magaalaa Adaamaa daawwataniiru. Paarkii Abbaa Gadaa magaalattiitti argamurraa eegaluun iddoo adda addaa naanna'uun daawwataniiru. Birinjoota Naayijeeriyaa irraa dhufe hordoftoota miidiyaa hawaasaa miliyoona 34 of jalaa qaba. Daawwannaa Adaamaatti taasiseen simannaa hooggantoonni fi manguddoonni taasisaniitti baay'ee gammadeera jira. Kennaa uffata aadaa laatameefis yoomiyyuu akka hin daganne ibsa. Magariisummaa magaalattii fi qilleensi hawwataan qabdu akkasumas hawwatummaa caalatti dabaluuf hojiileen kalaqaa dabalamanii raawwataman iddoo ga'umsaa namoota hedduu akka ishee taasisu eereera. First thing that excites me from what I see here is the plants. You know, the plants are very healthy. You know, I like that they prioritize planting everywhere. And the people are very receptive. They got very receptive. From the children to the men to the women, they are very receptive people. Those are the things I like about this place. It excites my heart as Dhiibbaa Uumtotni Tidaa Joob ammoo Gaambiyaa irraati. Adaamaan magaalaa bareedduu fi hawaasni ishee kabajanamaaf akka taate turtii kiyyaan hubadheera jetti. Uffata aadaa yeroo Finfinnee turetti argachuuf hawwe manguddoonni Adaamaa naaf laatutti baay'ee gammadeera jechuun dubbatti. Kun ammoo yeroo biraas deebi'ee daawwachuuf na kakaasaa himti. Kanneen biroos dhufanii akka daawwatan affeerti. I see right now here, standing here, I can almost see everything. I see that it's beautiful and the nature is there, and I'm really glad to be here, and hopefully I will be back here inshallah. Banko Oromoo Booranaati yeroo hedduu uffata aadaa sii kenna jedhee waadaa galaa turus manguddoonni Adaamaa naaf laachuun dursaniiru kan jettu ammoo Namibiyaa irraa Dilish Matiyoosi. I'm Namibian. It's my first time in Ethiopia. I'm wearing Habesha dress. And my father is also Borona Oromo, so it's the first time I'm in his area, his culture. I know he wanted to be the first one to put me in this dress, but today the chiefs put me in the dress first. Yeah, the elder first, so he's too late. Yeah. Yeah. Kuma Afrikaa cimsuu fi egeree arditti bu'uura cimaarra kaa'uuf kaka'umsi Itoophiyaan muummee ministeeraa Dr. Abiy Ahmed durfamuun agarsiisaa jirtu guddummaa ishii caalatti agarsiisas jedhan Dhiibbaa Uumtotni Miidiyaa Hawaasaa kunneen. Ethiopia is one of my favorite country, and this city has won my heart. Thank you, Ethiopia, for bringing such wonderful peace together. Thank you for the initiative, for making Africa look like Africa that it should be. I love you, Ethiopia. I love you, the Prime Minister. Keep doing a great job.